Hati goota Baqqalaa Garbaa addunyaa kanarraa boqotanii hati goota nuuf deessee akkas ilmi Baqqalaa Garbaa akkoosaaf dhaamsa akkas jedhudhaame akkoon koo gara uumaa isaaniitti deemanii jiru. Akkoon koo jireenya Waaqayyoon sodaachuu fi fakkeenyummaa guddaa isaanirraa kan barannee fi kan nu barsiifte Waaqayyoon sodaachuu fi fakkeenyummaa guddaas kan qabduu fi ilmi Oromoo tokko lafa hojii yookiis immoo lafa hojjetutti rasaasaan rukutame. Ilmi Oromoo kun yookiis mucaan kun lafa hojjetutti hattuun mi'a hattuu yookiis immoo gara iddoonni jiru dhaquudhaan hattuun rasaasaan rukuttee dhiigni keessa. Daa'ima guddisuu qofaa kiyya daa'ima guddisaa ture akkasumas qofaa kiyya daa'ima wajjinan jiraachaa ture. Egaa amma garuu ishee biyyarraa fidee dhiyoos wal fuunee akkuma kana hedduu kan natti toluu fi gara fuulduraatti illee walii wajjinis wantoota garaagaraa ni hojjenna jechuun akkuma interviyuu Koi mosas megadisa ko jaba mana keetti malen wal'aana me jaba abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Yoo yaasha marga fuunii hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha hati goota Baqqalaa Garbaa addunyaa kanarraa boqotanii hati goota nuuf deessee akkasuma nuuf laatti dabarsitee goonni ishees nuuf tole jedhee yeroo hedduu aarsaa guddaa kan kaffalu Oromummaa isaa qofaaf jecha kan dhiitamuu fi garbummaaf tole jedhee kan harka hin laanne egaa nuuf dabarsitee laattee kan turte harmeen Baqqalaa Garbaa addunyaa kanarraa gara Waaqayyo isa ganama isaan uumeetti sassaabbatanii jiru. Mana isaaniis addunyaa kanarraa dhiisanii mana isaanii isa lammaffaatti deemanii jiru. Ilmi Baqqalaa Garbaa akkoosaaf dhaamsa akkas jedhudhaame akkoon koo gara uumaa isaaniitti deemanii jiru. Akkoon koo jireenya Waaqayyoon sodaachuu fi fakkeenyummaa guddaa isaanirraa kan barannee fi kan nu barsiifte Waaqayyoon sodaachuu fi fakkeenyummaa guddaas kan qabdu akkoo koo turte. Akkoo koorraas immoo waan hedduu kan barannee fi fakkeenyummaa guddaas kan horannedha. Waaqayyo gammachuudhaan akkasuma toomaa shakkiin qabu akkoo koo nagaatiin boqodhuu gara abbaa kee isa uumaatti deebitette jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Egaa hati gootaa kun jireenya qajeelummaa fi akkasumas Waaqayyoon sodaachuudhaan kan dabarsite yoo ta'u akkasumas dhaloonni irraa waa hubateellee yeroo isaan asirraa deeman fakkeenyummaa isaanii san yaadachuun hedduu kan namatti toludha. Egaa hati gootaa kun gootaa nuuf laattee gootas nuuf deessee haadha jechuun waan salphaatti ibsamuu fi waan leeyyoo miti. Haadha jechuun haadha biyya, haadha jaalalaa, haadha gootaa, haadha jechuun wanti ibsamu tokkollee hin jiru. Haadha jechuun guutummaatti biyya jechuun ni danda'ama. Hati gidiraa fi dhiphina meeqa keessa darbitee akkuma dhala ishee guddistu dhala ishee seeraa fi heeraa akkasumallee sodaa uumaa isa ganama fidee Waaqayyoon sodaachuttis yoo nama guddistu nama boonsa. Egaa harmee keenya kanaaf maatii sana qofatti gaddi dhagaama osoo hin taane nuyi uummata Oromoo idil addunyaa irratti argamu maratti gaddi guddaanis nutti dhagaama haadha gootaatii. Egaa goota keenyaaf jajjabina guddaa Waaqayyo halaatuuf jecha egaa isaaniif immoo boqonnaa gaarii Waaqayyo haa kennuufi. Ilmi Oromoo tokko lafa hojii yookiis immoo lafa hojjetutti rasaasaan rukutame. Ilmi Oromoo kun yookiis mucaan kun lafa hojjetutti hattuun mi'a hattuu yookiis immoo gara iddoonni jiru dhaquudhaan hattuun rasaasaan rukuttee dhiigni keessaa roobaa jira. Egaa hanga ammaatti dirmannaan taasifamee tokkollee hin jiru. Innis akkuma rasaasaan rukutame booddee gara toora أموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Suuraa TikTokitti hattuutu narkutee jechuudhaan viidiyoo daqiiqaa muraasaa yookiin sekendii muraasaa dabarfatee jira. Egaa ilmaan Oromoo idila addunyaa irratti argattan ilma Oromoo kana akka lafa inni jiruu fi iddoo inni jirutti qaqqabdan
kabajaan isin gaafanna. Maaliif osoo namni lubbuun jiru yoo walii hin darbanne erga ni du'ee faayidaa fi yookiis immoo bu'aa nuti buusnu tokkollee hin jiru. Sababa kanaafuu ilmi Oromoo kunis lafa hojii hojjedhutti hattuutu dhufee yookiis immoo haramiyyeetu irraa saasaan na rukutte jedhee jira. Dhalli namaa immoo hin ba'amanaa malee akkamitti akka galuu fi borii fi sa'aatii kana booddee waan jiru tokkollee hin beeku. Hedduu kan nama gaddisiisu hojiidhaaf manaa ba'ee yeroo akkatti rasaasaan waxalamu yookiis rasaasaan dhiigni isaa keessaa gadi jiru hedduu nama gaddisiisa. Maaliif keessaa fi alatti yeroo hedduu dararaan ilmaan Oromoo irratti ni heddummata. Egaa wanti godhamu tokko hin jiru, wanti uumaa biraa dhufe keessummeessanii fudhatamuudha. Egaa namoonni osoo lubbuun mucaa kanaa keessaan ba'in lafa ni jirutti gara hospitaalaa akkasumallee akka qaqqabdan kabajaan isin gaafanna. Artistiin Taajuu Shurrubbee guyyaa dheengaddaa akkuma beekamu obboleettii keenya tokko yookiis immoo haadha manaasaa ajjeeseetii ture. Egaa artistiin Taajuu Shurrubbee yeroo jalqabaa biyyarraa fiduu akkasumas interview gaafatame yookiis immoo haasaa taasifame irratti hangam akka jaallatuu fi akkasumallee maaliif akka biyyarraa fidee durammoo eenyu wajjin akka jiraataa turellee adda baasee ture. Egaa inni jalqaba daa'ima guddisuu qofaa kiyya daa'ima guddisaa ture akkasumas qofaa kiyya daa'ima wajjinan jiraachaa ture. Egaa amma garuu ishee biyyarraa fidee dhiyoos wal fuunee akkuma kana hedduu kan natti toluu fi gara fuulduraatti illee walii wajjinis wantoota garaagaraa ni hojjenna jechuun akkuma interview gaafatame dubbatee ture. Isheen illee hedduu akka gammachuu qabduu fi akkasuma interview isaa wajjinis dhiyaattee haasaa taasiftee jiri. Egaa namni wal jaallatu namni akkatti wal jaallatuu fi wal mararsiifatu yeroo akkatti garuu badaa fi waan cigaa isaa fi akkasumas waan suukkanneessaa akkasii wal irratti raawwatu hedduu kan nama gaddisiisuu fi onnee namaa kan cabsu yoo ta'us viidiyoon sun hedduu garaa nama nyaata. Egaa viidiyoon sun akka kanatti dhiyaata. Waa daa'ima guddisuu ture amma dura interview na godhee turte. Egaa anaaf isin biyya turte akkasitti naaf isin dhiyeenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. Maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutti? Bakka walumaan gammadne. Maaltu sitti dhaga'ame koofitti toluutiiti? Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Nama isii argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa yoo bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee sa'aan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamna. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha. Yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha. Sanumaa fi hawaasa kiyyarraa ture. Amma immoo Egaa jettee namaa fi oduun namaa wanta inni goone tokkollee hin jiru. Keessattuu arrabni namaa jireenya namaa akka balleessuu fi jireenya namaa akka diiguudha. Simataa kee arrabni kee nama biraatti akka itti dabartuu fi nama biraa akka itti arrabsitu yookiis nama biraa akka itti xiqqeessitu yoo taasise ofiisaa garuu laagaa yookiis mangaagaa gidduu taa'ee siin garuu foon keessa bakkee garuu akka miidhamtuu fi akkasumas akka madaftuuf si saaxila. Arrabni namaa akkuma kana bultii akka wal mararsiifatu yeroo akkatti diinummaa guddaa fi akkasumas dhiiga walii akka dhangalaasan isaan saaxilu hedduu nama gaddisiisa. Borumaaf jireenya keessaniif dhaloonni kanarraa fakkeenya guddaa akka fudhattanii fi maaliif akka wal jaallattanii fi akkasumas waan hawaasaa fi osoo hin taane waan maatii keessaa gadi ta'anii furachuu fi kan maatii qofa dhaga'u murteessaadha. Sunis balaa hamaa fi akkasumas waan fokkataaf saaxilamurraa nama oolcha. Egaa obboleettii keenya kanaaf lubbuu ishee boqonnaa gaarii akkasuma immoo araara mallee haa godhuu fi artistiin Taajuu Shurrubbees waan cigaa isaa kanaaf araara gaafachuu uumaa isaatu isarra jira. Hanga ammaatti kan na dhaggeeffataa turtan oduulee qindeeffannee kan dhufne ana Saaroon Entertainment irraa like, subscribe, share gochuudhaan nu cina dhaabadhaa. Yaadaa fi komii qabdanis nu barreessuu hin dagatina.